Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jira jirtu alhamdulillah nagaa jira bakka jirtanitti nageenyi fi rahmanni rabbi isinirra haa jiraatu. Rabbiin biyya keenyaaf nagaa haa buusu nullee nagaa nu haa galchu. Koomantii tokko qabadhee dhufe har'a yeroo duraatiif koomantii irraa dubbatuuf deema. Maaliif koomantiin sun irraa dubbatamuu qabdi? Abbaaleen xaarii barreesse akka dubbisuuf barreesse hordoftoonni dubbisanii akka itti fayyadamaniif barreesse yaada jedhu qabadhe koomantii viidiyoo dheengadda waa'ee dubartoota irratti mana yaalaa deemee mana yaalaa keessatti arge dubartoota biyya arabaa jiran Saudi Arabiyaa kana keessatti mana yaalaa dhukkubsadhee deeme achitti dubartoota 50 hanga 60 ta'an dubartoota lammii Itoophiyaa kan arge jechuudha. Waa'ee dubartoota saniitirraa waan dubbadhe irratti koomantii na barreessan koomantii hedduu na barreesse achi keessaa garuu koomantii mata duree wajjin wal qabatte yookiin immoo gorsa lammataa kan kennameef kan dubbadhe irratti jechuudha. Isinii dubbisa eenyu na barreesse Muhee Arseetiin na barreesse Muhee Asumaanuu galatoomii jazaakallaa khairan obboleessa kiyya yaada kiyya hanga dhumaa dhaggeeffatte koomantii kana naa qabu hedduun kolfee garuu waliin dubbifna achi wada yaada kiyya irratti kenna. Manaan jedhe assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an haadhuuf baga nagaa dhufte sanyii jabaadhu itti fufisiin jecha kanatti aansuudhaan baga rabbiin si fayyise fayyaan faaya waan taateef yoo fayyaa qabaatan waan martuu san duuban ammallee fayyaa guutuu siif haa kennu umrii siif haa dheeressu inshaallah. Kanatti aansee viidiyoo kee guutuu dhaggeeffadhee jira silaa viidiyoon kun miidiyaa guddaa irratti tare bareeda ture wallahi naan jedhee ashangulliitii boottu naa kenne abshir obboleessa kiyya miidiyaan kiyyallee ni guddata dubartoonni illee ni dhaga'anii hin boo'in inshaallah isaan illee warri gurguddaan sun illee akkuma kiyya kana turanii guddatan inshaallah hundaafuu galatoomi siin jechuun barbaada shamarran teenna warroonni viidiyoo kana agartan piliis itti fayyadama akkuma ati jette duniyaan sadi qofa tokko kan nyaate lammaffaa kan uffate sadaffaa kan sadaqate dhaggeeffadhaa sirriitti tokkoffaa kan nyaatte lammaffaa kan uffatte sadaffaa kan sadaqatte addunyaan teenya kan dalaganne kana qofa keenya kan jennu jechuudha. Maallaqa baankii jiru yookiin mana bitame Itoophiyaa jiru kan kanarraa hafe hunduu namoota birooti itti kan hafu kanaafuu hanga jirtanitti zanaafataa jedhaa jiraadha tan biyya akkanatti guddatte tan iskarbii riiduu fakkaatti uffatte qaanii Itoophiyaa galtee hoo haa tilmaamnu nama dhibu tilmaamuun nama hin dhibu gaafa Itoophiyaa galtee jechuudha. Dhiirri surree ciccittuu yookaan xorooftuu dirattee deemtu achi keessatti agartee gaafii jedhee ashangulliitii kolfituu fi harka baasee laayikii wajjin naa kenne deebii deebisii naan jedhee deebisirraa eegaa asumatti siin jedhee deebisii kennuu dhufee jira. Muhee duraan dursee hedduu galatoomisii jedha ati hedduu nama gaarii fi hin beeku. Rabbiin illee yaani gaarummaa kee argee si gargaaree si jajjabeessaa jira ammallee jajjabaa obboleessa keenya gaarii si jedha. Rabbiin diinii kee irratti illee si haa cimsu barsiisa illee Muheen gara tokkoon barsiisaa diiniiti Rabbiin diinii isaatti irratti isa haa cimsu nullee isa jalaan nu haa cimsu jechuudha. Inshaallah galatoom deebisiif hin deebisa obboleeyyan kiyya dubartoota kan akka kiyyaa jechuudha. Kan waggaa 11 sanii ol sanii gad kan dalagan biyya arabaa kana keessatti jechuudha. Nan beeka gorsaan keessan baay'atee jira. Garuu iyyuu ani waan baay'ee isiniin hin jedhu. Addunyaan akkuma Muheen jedhe kan kanarraa ka'e mana yaalaa dhaqee gaafa mana yaalaa keessa taa'ee doktora kiyya hin jiru waan ta'eef doktora eeggataa jira doktora hin barbaade seenedhaan isaa baay'ee ta'e. Akka Itoophiyaa subii sa'a 3 ta'e doktorri garuu seenee doktorri asrii booda dhufe. Hanga kan hunda taa'ee gadi lufaa fi of lufaa laalaa ture. Dubartoonni ana malaala hojirra ture akkuma hojirra tureen viidiyoo waraabuu dhufe. Isiniif galee ta'ullee garuu uffata kana uffatuun duratti osoo hojiin itti hojjetaniin duratti tokko fadhee akkuma miicadhaan tokko fadhee uffadhe. Uffata keessan miicadhaa tokko fadhaa achi keessatti uffata reeduu beeytani reeduu eelee biddeenaa fakkaatu. Uffata reeduu eelee abaayaa jechuudha. Iskarbiin abaayaa reeduu eelee biddeenaa fakkaata. Kan uffatanii arga. Abaayaan isaanii akkatti sukkuumamee waan ittiin rafanii ka'anii maali? Diaspora bar zannati de yoom zannatu nifamu na dhukkuba wallahi qofaan na qabeera zannati yoom habibati namni bakka guddaan si eega haadha abbaan kee bakka guddaan si eega sanyiin tee bakka guddaan si eega gosti bakka guddaan si eega Oromoon bakka guddaan si eega Itoophiyaan bakka guddaan si eega diaspora jedhamte
mana madaamii kan zannate dalagaa jirta. Maali wannummaan ati kaawwiyyaa dhabame moo rakkoommaan tantee ka gosa kamiicu gassaalee madaamiti kamiicu saamunaa madaamiti liinooriin ka madaamiti shaamboon abayaa ka madaamiti rakkoommaan abayaa reeduu fakkaate uffattee ati gadi baatu maali gadi baatu mana keessattuu ayyeroo tokko arabdoota kana inni dinqisiifadha. Yani hunda keenya osoo ta'e yani ergixanyaadha waan isinitti himnu Itoophiyaa maashaallah jajjaba. Hojiirratti jajjaba ofii keenya irratti yoo an bar uffata kiyya seeran miicadhee seeran uffadhee of qulqullina kiyya seeran eege madaami kiyya maqaa kiyya kaasuuf itti ulfaata. Maali kun uffanni keessan qoshaashaa jiruun keessan qoshaashaa akkamitti namni ala yoo gadi bahu laala buddeenni nama quusu eela irratti beeksisaa jette Oromoo laala. Buddeenni nama quusu eela irratti beeksisa. Namni mana keessa hojii isaa sirriitti hojjetu dubartiin bareeddummaa baalamoya yoo gabbaate adeemsa isiitirraa haala uffannaa isiitirraa beeksifti. Habiibati miicadhu dhiqadhu ishaaja. Muhee nama sana irratti yaada naa kenna. Addunyaan sadi kan reefu nyaadhee dabarse kan amma nan nyaadhuun beeku kan amma kan uffadhee fixe uffata koo uffadhee fixe kan sadaqaa kennadhe kana sadiin malee wanni waggaa 12 guutuu biyya Arabaatti dalagadhee Itoophiyaatti guduunfadhe suni kiyyaa miti abbaa itti hafu rabbitu beeka yookiin ilmooti iyya itti hafa yookiin haadhaaf obboleettii iyyatu itti hafa yookiin mootummaatu warra rasaay abbaa itti hafuun beeku yookiin isaan hunda dura du'anii sadii tiyya garuu kan nyaadhe kan sadaqadhe kan uffadhee fixe kan achitti qabeenyaan qabu sun kiyyaa miti nuti Itoophiyaatti waa godhatuudhaan warra keenya uffisuudhaan obboleeyyan keenya barsiisuudhaan jiruutiin yoom jiraatta Habiibati ati waggaa 25 waggaa 30 wayii jirta yoom jiraatta jiruute yoom jiraatta jiruutan ta'e yoom akka namaatti uffatta namni hiriyoota ta'e takka yoo laalu osoo guyyaa tokkotti akka nama uffata gaariin uffatin osoo guyyaa tokkotti waan lubbuun isaanii barbaaddu gadi ba'anii mana nyaataa dhaqanii manni nyaataa habashaa jira amma akka barbaadanitti gadi ba'anii akka nyaatuma kana maqaan beekan ajajatuudha. Waanuma tokko maqaan beekan dalaguma madaamii dalagum achi boodan birrii fuudhanii ergum ofii keessanii nyaadha ofii keessanii oola obboleeyyanti ka'ati ofiin ooliin achitti abbaa nyaatu hin beektu isaan gaarii nyaatan daadhii dhugan foon nyaatan aannan dhugan maal ta'an indi ati waggaatti osoo sammuun kan kee waa meeqa barbaadu osoo keessaa waa bitachuu barbaadu osoo qibaatii barbaadu osoo saamunaa madaamii jala fudhattee ka saamunaatiin dhiqattu maal abibti of ta'e jiraadhu of ta'e maali yeroo tokko mindaansii harkaa dhume waan madaamii fudhatuun jira garuu yeroo hunda of ta'e jiraadhu of ta'e nyaadhu dhuge of ta'e namni biyya Arabaa kanarratti akkatti qoshashamee argame jechuudha Itoophiyaa yoo galee tisiisni bira nama dabarsu akkanatti natti mul'ata nama gaafa Itoophiyaa galee namni akkanaa kun akkam akka ta'utu na yaachisa wallaahi yeroo tokko madaamiin rabbiin sabrii isii kenne wallaahi namoota akkanaa kana dandeettee hojjechiisuu isiitiif namni ofiin qulqulleessin ani nama qulqulleessa mana nama qulqulleessa ani amanuun sammuun xiyyanan amantu kun yaa benaati tabii nabseek yaa sheek maal taate maal godhati ati warqii kayoona mormi kan kee warqii yoo nama meeqa maal godha kun maal godha ati bar daaspooraa mootummaan daaspooraa jedhee si eega haadha abbaan kee intalti biyya alaa jirte dhanis eegaadha abbaan kan keessarra qulqulleeffataarra maal taate hunda jechuu kiyyaa miti ananda garuu ani mana yaalaa dhaqee dubartoota keenya argee nan saalfadhe wallaahi ani yeroo tokko bichaan gama yeroo hedduu imbaasiin hin deema nin arga dubartoota keessattuu ijoollee teenya jechuudha haalli isaan itti dhufan haalli isaan itti deeman maali jedhan keessattuu imbaasii irratti kaameeraan waraabamu ni ta'a viidiyoo waraabamu ni ta'a miidiyaa irratti gadi dhiifama ni ta'allee maali eenyuuf yaaddanii tacanaannayxanii bara Itoophiyaa irratti namni wanti hechuu xurooftu bututtuu maali uffatee deemu ani hechuu bitataa oolaa jechuu miti waan qabdan hechuun tun amma waggaa tokko caalti erga bitamte isiniif galee hechuun biyya kanaa faa rakkasa hechuu bitatan waan qabdan san yoo gadi baatan uffata keessan tokko sa'a maali kun amma laal ittiin dalagaa ooleeti wallaahi akkuma dalagaa geessan nama viidiyoo waraabaa jiru miichaan tokko fadhu Habiibati ishaa reeduu fakkaatte miichaan reeduu jennaan natti kolfee jira itti aansee maannaan jedhee ijoollee dhiiraa hoo kan mataa kan surree ciccittu argatee jirtaanaan jedhe hin arginu ijoollee dhiiraa yeroo hedduu yoo gadi ba'e waan ani irraa jibbu yookiin waan ani irratti argu yoo mana yaalaa dhaqee yookiin immoo keessattuu yoo mana yaalaatti arga waan akkanaa kana maaliif baadiyyaa irraa illee dhufa waan ta'e jedhee si laala kanatti dhaabata kun asiin si waama kana dhaabata si gala maal akka ta'e odoo mootummaa Itoophiyaa taate shanee jedhe siidha
shanii daggaafii shanii jedhe siif gala Oromoo Amaaraa Tigree maali hin jedhu Itoophiyaa mataa isaati jedhee dhaabbata sirra habiibii kanaaf shorxaan isin guuraa bara maali mataan akkatti dhaabbate namni mataa guddisee illee diizaayineetu godhee bareechisee maal jedhee guddisa maali abba cuggaarree fakkaatee akkanatti dhaabbata mataan isaanii jechuudha aara mataa keessan sirreeffadha warri dhiiraa kan uffata isaanii zannaca ka zannaxanii jechuudha garuuyyuu abba cuggaarree ka fakkaatu asirra jira kana sirreessaa warri dhiiraa mataa keessan sirreessaa yoo mataa guddifattanillee bareechifadha kanaaf poolisiin sin gorti kanaammoo hin beeksisan akka baadiyyaa raafaa dhufanii wannaan isaaniitu hin beeksisa dhukkubsatanii fa'aa baadiyyaa irraa dhufan ijoolleen baadiyyaa dalaydan bakka meziraa bakka hoolaa bakka gaalaa bakka waan adda addaa kana dalaydan jechuudha gara magaalaa dhukkubsatanii yookiin boqonnaa barbaadanii yoo dhuftan mataa keessan kana sirreeffadha mataa keessa wayii haaddatu yoo hin barbaade sirreeffadha yookiin gadi dhiyaadha arabni itti dhiyaadha ishaaja abba cuggaarree fakkaatee akka akkanatti odoo Itoophiyaa jiraatanii daggaafii shanii jedhanii isinidha isiniif galee mataa keessanii dhaaraa sirreeffadha inte kan jaraa ni bareeda bar kan wooboo harka malee nyaachisa kan wooboo lan siif galee quxurtoonni dhiyaatanii shurrubbaa dhiyaatanii kan bareedu kana mataa jara yoo akka jaraallee ta'uu barbaadan mataa keessan bareechifadha yookiin immoo mataa keessan abba cuggaarree fakkaatanii hin deemina billaahi aleekum ahabbukum yaa binaat yeroo gadi baatan zifti taanii hin banyaa gadi ba'uu bichaa miti ara mana madaamittuu zannata isin yoo zannaa citaatan nama of danda'u taatan odoo rakkadhuu jechuudha odoo of rakkadhuu mana kanatti nama of danda'an maqaa koon dhooftu madaamee rakkoo teessan madaamee biratti ni matini wajjin haasaa wajjin kolfa akka maatitti ilaalaa madaamee rakkoo miti garuuyyuu yeroo hunda dubartii of dandeete ta'e jireenya kee keessatti yoo amma of hin danda'in boros of hin dandeettu ati rakkattuma rakkoon asirratti sitti laxxafamti laala asirratti sitti laxxafamti ati ofiifuu hin taane ofiifuu gadi nyaanne ofiifuu hin dhuyne kanaaf dhibamta nyaadhu dhugi ati ka dhuguu dhuunfattisa maaltu wajjin siiqi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu muhee kiyyanaa galatoomii jisaa kalaa keerran rabbiin bakka guddaan si haa gayu siin jecha galatoomii viidiyoo kee deebitee akka dhageeffattu abdiin qaba galatoomii jisaa kalaa keerran.